maaltu ta'ee saree yeeyyii nyaattee namtichi. Har'a maaltu ta'ee jira ganda tuktukii keessatti maaltu ta'ee jira maaltu immoo deemaa jira argaa jirtu. Laa ilaa ilalla. Balaan buute badebboo akkam waasa dubbiin sobaa dhuguma sobaa. Ganniin hin dhukkubsanne dhuguma sobaa. Ganniin hin dhukkubsanne ija keessaniin hin argineesin. Faasigaan naqxee waraabde gammeen naqee waraab ija keessanii hin argine halkanii guyyaa sa'aatii haga sa'aatii lamarraa kaasee ergi liivii seenee haga sa'aatii shaniif walakkaatti liivii galtee akka mucaan doktoriin bira jiru akka marammaramaa jirtu argaa jirra. Osoo argaa jirtanii otoo iji keessan argaa jiru otoo qaroon keessan argaa jiru hin dhukkubne ganniini dhiigan qabdu gulukoosii fudhattee deebite yeroo jettan sheemikoo. Xiqquma siisan muyyaadun qabdaniisin ijoolleen tuktuukii kanarraa nama arrabsitan yookaan immoo namatti dheekkamtan jechuudha. Dhokattanii deemtu firii deemiin qabdanii viidiyoon achi as baatanii dubbattan dhokattaniitu nama arrabsitu jechuudha. Akkamitti namni ija isaatiin argaa jiru sobaa jedheetu dubbata. Akkamitti akka soba ta'e maatti beektu riyaala 250 laattanii birriin kenneef jettanii odeessitu. Riyaala 250 qofa. Riyaala 200 tokkumadha birriin biyya jiru wajjin kana laattanii fitu ganni sobdii kijiba. Okay, mucaan kun haa sobduyyuu ija keenyaan argaa jirra. Osoo argaa jirru otoo iji keenya argaa jirru maaf namatti murteessitu murteessinaa dhugaa rabbii waanuma dhugaa dubbaddaa bakka gaafa duutullee arrabassa dura du'a jedhanii gaafa waa balleessitu yookaan immoo nama tokkotti quba qabdu yookaan immoo badii nama tokko hin balleesse jettu yookaanis immoo yakka namarratti yaaddu yookaan balaa wayii nama miidhuudhaaf yaaddu gaafa nama miitu yookaanis immoo nama baddaltu jechuudha. Ati nama sana baddaltee jirta. Ati nama sana jechaanillee ta'uu gochaanillee ta'uu waa hundaan iyyuu baddaltee yoo jiraattee eenyutu irraa kaffala rabbitu irraa kaffala jechuudha. Namni suni humna qabaate sirraa kaffalachuu hin danda'u. Namni miite suni humna qabaate sirraa kaffalachuu dhiisuu danda'a. Eenyutti kennata rabbitti kennata. Rabbiin immoo karaan beekamneen yookiin gommaa makiinaatiif godha yookiin immoo dhukkubsachiise mana qorichaatti geessa. Birrii illee yoo namni sirraa nyaate humnati hojjettu yookaanis immoo maallaqati hojjettu namaaf yoo laatte namni suni maallaqa kee nyaate yookaanis immoo waama ta'eessi miidhe dingatanyaa wa'iitu itti dhufe birrii sana hoo'u furadhu osoo siin hin jedhin ofiisaatii dhukkubsatee yookaan daa'ima isaa dhukkubsatee yookiin ofiisaatii miidhame yookaan firri isaa dhukkubsatee birriin kiisisaatii ba'ee mana qorichaatti ba'aa jechuudha. Mana qorichaatti ba'a. Yookiin waama tokko ta'a yookiin silkii tirkaa bada yookiin makiinaa isaa caba waama tokko ta'a malee dafqi kee namarratti nafu. Gaafa namaa waa gootu gaafa namaa waa laattu yookaan immoo namni tokko yoo si miidhe birri isaa ta'u amilee kee yookaan wayin si tuqee rabbitti kennadhu. Kan irraa si kaffalu rabbi tokkicha qofa uumaa kee waaqa kee isatti itti amantu isa siif tokkicha bichaa addunyaa kanarra haadhaaf abbaa kee gaditti olitti kan itti isa kabaju kan itti isa jaallattu kan itti na jiraachisaa lubbuu kootiif wabiidha kan jettee amanattu rabbi tokkicha qofa waan ta'eefi rabbi keessanitti kennadha waan isin miidhe amma kan rabbi kan ganni irratti naase kan ganni kana otuu ija keenyaan argaa jirru otuu ija keenyaan ilaaluutti jirru hin dhukkubsanne hin sobdi feekiidha. Viidiyoo guyyaa tokko dhaqanii waraabaniitu dhukkubsattee dhiigi ilaalamee marammaramteetu viidiyoo waraabanii jedhan. Guyyaa gaafa jammara gammee dhaqee gadhiise. Guyyaa gaafa lammataa liivii irratti raacheedha wajjinii walii galanii achirratti giiftiidhaanii gargaaramaa turtee jechuudha. Inni kaan immoo maallaqa obboleessa seeratti galee jira jechuudha. Akkaawuntii sana maxxanseen tureanii yuutuuba isa tokko irratti hin beektu akkaawuntii ganniidha maxxanseen ture jechuudha. Achirraa fudhatanii namoonni galchuu barbaadan galchaa fi namoonni gargaaruu barbaadanii isheen na argitu osoo hin taane ofii keessanii rabbiif jecha gargaaraa jedhee achirratti maxxanseen ture jechuudha. Ijoollee baay'een achirraa dhuftanii fudhatanii jirtu. Guruupiin illee jira jechuudha. Guruupiillee keessa seentaniitu gargaaraa turtanii jechuudha. Ishoo gosh baga gargaartan rakkataa durumayyuu gargaaru. Namni yoo rakkate malee yookaanis immoo yoo dhiphate malee fuula namaa dura dhaabbatee hin dubbatu yookaanis immoo hin haasa'u jechuudha. Kanaafiyyuu mucaan kun waan humna isheetii ol ta'e waraqaan qabdi tokkoffaa
waa hundi ishee jalaa badee jira. Waa hundi ishee jalaa bacancaramee jira jechuudha akkuma beektan. Kanaafiyyuu otoo hin beekin, otoo itti hin hubatin, otoo adda baafattanii hin beekin bakka nan guddadhaadhumaaf yookaanis immoo namni beekamti naafa kennu yookaanis immoo feema san ta'a jecha nama hin xiqqeessina, nama hin arrabsina, maalummaa namaa baagiraawundi nama adda baafadhaa beeka. Namni kan mataa gadi qabatuuf jiruu isaa jijjiirrachuuf malee akka barbaade haasee akka barbaade dubbachuu hin danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu mucayyoon kun dhugaadhaan dhugaatti dhukkubsattee jirti. Ija keenyaan illee arginee jirra jechuudha. Otoo ija keenyaan arginee jirru hin sobdi jechuun gonkumaayyuu hin danda'amu. Isin warra daldalachuu barbaaddanidha. Moo maa hin duune maa fayyitee galteedha kan isin akka kana dubbattan. Moo maaliif uummanni Oromoo gargaara jettanii inaaffaati isin kakaase. Kan kana isin gochaa jiru inaaffaa shimbirrii walitti qabattee mucaan kun isin caaltee waraqaa ishee baafattee bor nagada isheetti akka isheen deebitu kan isa yaaddanii fi namoonni sammuu qaban namoonni yaada bareedaa qaban isheedhaa yaadaniitu inaaftaniiti moo kan isin marattaniif maali? Kan isin loltaniif maali? Ijoollee mana madaamii kenneefi maal isin galchere isin galchu bara amma tokkoffaa maal gooti birrii laattee fi gammeen sagalee koo dhaggeeffachuu dide jettee birrii koo naa deebisi jetteen kun faan amma sirraan eegamu bara sila laatteef miti sila gooteef miti wanta gooteef tokko akkamitti deebistee irraa fudhattaati. Rabbiin maal jedhaa quraana keessatti isin beektu ijoolleen musliimaadha. Wangeela keessatti isin beektu jechuudha. Waan hiyyeessaaf goote yookaanis immoo waan nama rakkataadhaaf goote akka inni nama rakkataadhaaf waan goote yookaanis immoo nama waa gootee fi harki kee mirgaaf harki kee bitaa si dhagahuu hin qabu jedha. Nama waa gootee fi namatti dabarsitee himin dhossaadhaan kenniif waan gochuuf barbaadu waan laatuuf barbaadu dhossaadhaan kenniif akka namni si argu hin godhin jechuudha. Tokko immoo yerootti nama waa gootanii nama rakkata gaafa nama waa gootan nama sooressa isa qabeenya qabu isa borgatii konaa deebisa jettanii fi hin godhinaa fi hiyyeessa bor waasii kennuu hin dandeenye hiyyeessa bor isatti gooteef sana sii kennuu hin dandeenye yookaanis immoo sii deebisuu hin dandeenye godhiif malee naafa deebisu jettee hin godhiniif. Nama rakkata nama baqaa humna hin qabne waan nyaatu hin qabne waan dhugu hin qabne nama dadhabaa birrii kana naan deebisu jettee majala murteetu gargaarta jechuudha. Siif eenyu sii kenna rabbitu sii kenna jechuudha. Siif eenyu sii kenna waaqa keessatti amanatu sii kenna jechuudha. Siif bakka sii buusa yoo rakkataa gargaarte dachaa sanarra caalteetu argattaa jechuudha. Waan kennitetti deebitee hin gaabbin kenniif qabda taanaan qabaannan nama rakkate kenniif nama kamiiniyyuu haa ta'u dhabee rakkate taanaan kenniif haa nyaatu haa dhugu. Ofii keetti nyaattee bulta waan ta'eef agabuun bulchin nama beela'ee dheebuu baasi beelaa ammoo beela baasi. Dhugaa rabbi irraa argata rabbuma si badhaasa. Dhugaa rabbi rabbuma si badhaasa. Osuma hin beekin rabbi karuma hin beekamneen dhufeetu waan itti yaaddesiif guuta. Waan itti yaadde toora sii qabsiisa jechuudha. Dhugaa rabbi hin milkoofta bakka osoo hin beekinitu hin milkoofta osoo hin beekinitu hin guddatta jechuudha. Dhugaa rabbi yoo waan gaarii namaaf yaadde yoo waan hamaa namaaf yaadde yeroo hundumaa sharri namatti yaadde abalumaaf guddata abalumaaf akkas ta'a abalu akkas jette nama gadi qabu barbaadde yoomillee taana achuma jechuudha ati hin guddattu. Dhugaa rabbi hin guddattu. Ani waan baay'ee argeen jira waan baay'ee keessa darbeen jira rakkina meeqa keessa darbeen jira jechuudha. Har'a kan nangaa jedhee yaadne har'a ga'een jira jechuudha. Garuu akkan guddadhuu fi akkan bakka kaleessa kufee waan hin kaleessa hojjechaa dhufee waan hin kaleessa keessa darbe sana akkan jijjiiramuu fi akkan darbu mul'atan qaba yookaanis immoo yaada bal'aan qabaa jechuudha. Yoomiyyuu waan nan godha jedhee hinuman godha jechuudha. Waan hin raawwadha jedhee hinuman raawwadha jechuudha. Yerootiin biyya arabaa kana dhufee guyyaan hojjedha halkan nan rafa jechuudha. Guyyaan hojjedha halkan nan rafa. Ijoolleen mana madaamii jirtanii guyyaa hojii keessan hojjettu. Anchi dabbo. Guyyaa hojii keessan hojjettu halkan immoo hin raftu jechuudha ijoolleen mana madaamii. Ani jechuudha amma hojii argadhe guyyaa hojiin hojjedha galgalallee hojiin hojjedha jechuudha. YouTube irraa hin rafu. Sa'aatii meeqa rafa? Yoo baay'ate sa'aatii 2 yoo baay'ate sa'aatii 1 walakkaa gaafa rafee ka'u jira. Birriif jecha. Kanaaf jabaadhaa hojjetadhaa hin balleessa dhiifa manaaf godha galatooma hundi keessaniyyuu bakka dhugaan jirtu dubbadha waan ta'eef hedduu tokko galatooma ulfaadhaa.